قالت مصادر للجزيرة إن فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار قرب الخليل. وفي جنين احتجزت قوات. قال نائبان ديمقراطيان بمجلس النواب الأمريكي إن قرار رسمي باسم وزارة الدفاع السورية حسين عبد الغني 100 عائلات الأسرى المحتجزين في غزة للتضامن. الله أكبر. هذا وقالت عناف تسنغاوكر: سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا بإذن الله، وسيحاسب حسابا. المثال يقول المقاومة في مخيم جباليا في. أفاد مصدر أمني للجزيرة أن عددا من عناصر الأمن العام وجدوا مقتولين. كبجمتوتا وردوتا كينيا سادات سدي سامبتا غلغلا نغنيا لمناسم براتيا جراتو دي فنوان فودا ميديالي دلا الدنيا غبا لبوبونو الكافوداني الجزيرة العربيان ديستان تايمز اوف انديا اسوسييتد بريس فاينانشال تايمز ميدل ايست مونيتور the world journalist TV tas ariti today mal balbalom sa olan warana halilla kuta kaninus jabaliaf rafarati Israel halilla jeti wangar maletin madewan loltota brigade alaksa dafanji wanaf awalut tijran jachum furatem filistemon najbamufi ware boda ammo misailotaf roketin magala jabalia kuta Gaza kessa dukaan Tel Aviv Ashkelon barbadesun dagame ansaronni yamanidam tarkampif oguri degarsa namoma Gaza rati taasifamu garagalo galanatti nu deebise jechuun misaayila isaanii qarachuudhaan Tel Aviv irratti qarqabu isaanii Newsweek taas RT fi Washington Post New York Times gabaasanii jiru. kanas hidhata miidiyaalee idil addunyaa Al Masraaf Al Jazeera Al Arabiyaa wabii taasifanneeti jirra. lolli kutaa Laatakiyaa Sooriyaa kibbaa fi kaaba gidduu akkasumas Taartusiif magaalaa qarqara galowwaniif buufata doonii Sooriyaa duraan irratti taasifamaa jiru ammas nota maadhee Bashar al-Assad fi President Ahmad al-Sharaa humna Hayat Tahrir al-Sham gidduutti cimeetti fufuun dhagame weeraraa fi walwaraansa kana keessaa eenyutu harka qaba. gabaasni Caayaa News Technology sagalee mujaahidota kan balballoomii keessatti isiniin ga'uuta. barreeffama xalayaa Ayatullah Sayyid al-Khamenei President Trump ifattii fi carraa kanatti fayyadama waliin haasofnu dhimma nikileeraa fi atomii gabbisaa irratti Iraan nikileerii hidhattu baraaf jireenya keenyaa keessatti hin jiraatu jedhaniif Ayatullah Sayyid Ali al-Khamenei abbaan aangoo Iraanotaaf Riippaabilikii abbaa amantii Shi'aa Islaamotaa deebii deebisan. bowwom Pentagon fi Washington Tel Avivin dhaqqabe. President Putin danga Kursk irratti loltoonni Ukraine danuun isaanii marfamu saatalaayitiin deeggaramuun Zelensky macheessan jedham. Firummaan Raashiyaatii fi Ameerikaan torbee tokkotti maaliif cite? Raashiyaan abadan dachii Ukrainotaan deebisu jechuun dhibbantaa 20 qabatte gamtaa Awurooppaaf Ingilizis harka micciiruu akka jirtu har'a jala murteet beeksifte. Ooreshneekii fi Kinzaayil Hypersonic fi Iskandar misaayilii gadi luqqifannaan of duba bideemii hin beeynuti. Jolleen diddiimtuu jechuun Kremlin Dmitry Peskov dhaadannoo neetoof gamtaa Awurooppaa balballoomii maadhee keenyaatiin naayib Qaasim bulchiinsa pirezidaantii yeroo kan Libaanos irratti dhaadannoo fi loltoonni raayyaa daangaa liitaanii gadhiisanii saffisaan akka bayan akeekkachiisan. Hizbollaan rookketiif dirooniif misaayilonni koodachaa jechuun Tel Avivin ilaamaa jala kaa'uun dhagahame. nageenyi alaamana isin biratti haa jiraatu. Sheikh Muhammad bin Abdurrahman Atani waliigalteewwan marsaa boqonnaa lammaffaa itti fufuun alatti filannoon Israa'el qabdu hin jirtu. Adeemsi dhiibbaa bulchiinsa Trump Gaza dhiibaniitiin Ameerikaan dhandhaaruun abadan hin danda'amu. Murtiin liigii biyyoota Arabaa hojiirra oola jechuun balaa biraa irratti balaan biraa qabsiifame. Benjamin Netanyahu fi ajajaan Eeyar Elzamir jedhamu qondaalli waliigala humna ittisa IDF dhaadannoon kiyya Gaza barbadeessuu jechuun dhagame. Kun sagalee mujaahidota sagalee Filisxeemotaa. CTN subscribe like share yaada qabdaniif no war free Palestine CTN jechuun nu cinaa dhaabbadha.
Dhangaa dhimbibbaa viidiyoolee kanaan balballoo miti ceenaa. الله أكبر الله سدد الرمي يا رب الله أكبر. وقف رئيس الوزراء القطري في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن قطر تعرضت لهجمات كبيرة. وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين إن الاحتلال يمنع إقامة الأذان والصلاة في مساجد حماس عبد اللطيف القنوع قال إن الحركات ترى مؤشرات إيجابية فيما يتعلق ببدء أرقام ومفاتيح عمليات التبادل التي ستجري عندما تبدأ التفاوض حول المرحلة. أعتقد أنه بشكل مباشر مع حماس لكنها بضرورة مع المتراجعة. يا سيدي الآن اللي هو استخدام صواريخ 107 أو الهاون في بعض الحالات وهي أقل رجوم. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד illaan isin walii galtee fudhachuu diddaniitiin ammas itti deebitan kun gatii guddaa isin kabalchiisa. Uummata Israa'el gidduu dhabadhee wanti an jedhu yoo jiraate Hamas dhibbaan dhibbatti argaa jakennaa yeroo dhumaatiif ni bada. Baduu kan ammoo tarkaanfiin sibiilota qusate Hamas irratti akka fudhatamu uummata Israa'eliif ibsu barbaada. Filisxeemonnis humna shororkeessaa kanarraa akka fagaattan jechuun eegalan. Waraanni baa gidduu galeessaa yeroo kamiyyuu caalaa addunyaa shororkeessu maddeen balballoomii miidiyaalee idilaa addunyaa foddaa miidiyaalee idilaa addunyaa Al Jazeeraaf Al Arabiyaa Hindustaan Taayimsiif Taayims of India Associated Pressiif Reuters The Wall Journal Street dhimbibbawwan gulaala caayaa niwus teekinooloojii marsaan waraana har'a haleellaa Gaazaa irratti fudhatame harka deebii miisaayilotaaf rookeettii walakkeessa jabaliyaa fi akkasumas taala alalwaa irraa fudhatameen Ashkalooniif Tel Aviiviin kan dheekkamsiise ta'uu miidiyaaleen dubbatanii gabaasa Aljaziiraa kanatti dhiyaata. عاجل تحقيق الجيش الإسرائيلي فرقة غزة تم إخضاعها في الساعات الأولى من حركة حماس إن احتفاء المجتمع الدولي باليوم العالمي للمرأة. مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين فاطمة، هذه التحقيقات لنيويورك جنين إن الاحتلال يمنع إقامة الأذان والصلاة في مساجد المخيم مع دخول. وقالت حركة حماس في بيان لها إنها Zionist attack threat can never break dictatorship of the true people. They know the history of Izzeddin Al-Aqsa well. We are ready for war. Abu Baida, spokesman for the Al-Aqsa Brigade. Doorsisaa fi haleellaan tsiyoonota irree uummata dhugaa cabsuu yoomilleen danda'u. Seenaa Izzeddin Al-Aqsa sirritti beeku. Nuti waraanaaf qophiidha jedhan Abu Baidaan dubbii himaan Brigade Al-Aqsa. Kabajamtoota hordoftoota keenya yaaliiwwan gurguddoon baa gidduu galeessaa keessatti waraana Filisxeemotaa fi Israa'el gidduutti dhiibbaa shiraaf deeggarsa humna boombiiwwan bulchiinsa Tiraampiin dabalata Gaazaa dhidhimsuu fi adeemsa tsiyoonotaaf irree warra Yahudotaa galmaan ga'uuf taasifamu kamuyyuu yeroo kamiyyuu caala liigii biyyoota Arabaatiin qarqabaan duraan fashalaa'e xiiqii kana ba'uudhaaf Benyamin Netanyahuun bulchaan Yahudotaa fi waraana tsiyoonotaa yeroo itti qophaa'anii fi bulchaa ajajaa waraana biyyattii Eeyar Zaamir filachuun gara waraanatti seenan har'a haleellawwan gurguddoo boombii tooniiwwan kumoota hedduu Gaazaa irratti dhangalaasuu eegaluun biyyoota hedduu daranuu waraanicha akka haaraatti lafaa ka'u kan dhiphisiise ta'u miidiyaaleen idilaa addunyaa gabaasuu eegalanii jiru. Brigeediin Al-Aqsaa haleellawwan kaleessa fudhateen gabaasa keenya keessatti loltoonni Israa'el afur ajjeefamuu fi ugguramtoota saffisaan akka deebisu kan Israa'elii fi Ameerikaa jechuun wal qabsise kanneen harka isaanitti haleellaa Israa'eliitiinis ta'e Hamaas ta'ee jedhee ajjeesee hin deebisin yeroo dhumaatiif bakakkaan gurguddaan Brigeedii Al-Aqsaa fi walakkeessa Gaazaa kan siviilota illee dandamuu hin dandeenye irratti rooba jechuun Tiraamp karaa State Departmentii fi akkasumas dubbii himaaf qondaaltota White Houseitiin dhaadannoo guddoo jajjabeesse ture. Brigeediin Al-Aqsaas karaa Abu Ubeida dubbii himaa qondaala Brigeedii Mujaahidotaatiin nuti uummata doorsisaan akka barbaadaniif dantaa gartokkee loogii tsiyoonotaa fi kaayyoo Israa'eloota waggoottan 70 keessatti irree isaaniin baasanii fi qaarriffaa uummata keenya dhiiga dhuganiif lafee caccabsaniin jimbilfatu miti.
gocha yakka duraanuu beektanitti fufaa jechuun Abuu Ubeydaan kutannoo mata isaaniitiif qaban irra deebi'aniit mirkaneessan. إلى جبين كل دعاة الإنسانية من المجتمع الدولي فإنها لن تحقق الالتزام بهذا الاتفاق. لحد اللحظة وفق القدر الموجود حاليا يؤكد أبو عبيدة الالتزام، لكن يقول أن الله أكبر الله سدد الرمي يا رب الله أكبر الله. بينما بالأمس كان الفيديو مركبا وعكس صورة واضحة وتدمير العديد من الآلية. تبقى جباليا الآن حتى ما يكتب فوز بها. في غزة للتظاهر مساء اليوم السبت للمطالبة بالتعجيل بالإفراج عن أبنائها الأسرى، هذا ونقح بالعودة للقتال. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة الأمير يقول لي دائما إننا إذا كنا قادرين Junisaanii galmaan ga'uu dhugaa dhibuun barayyuu hin danda'amu. Weerara 1967 irraa harka dachaa warra lixaa fi bulchiinsota faraqaa wal jijjiiran George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, John Biden fi Trump marsaa lammaffaatiin aangoon qarqabanii dachii Filisxeemotaa gidduu galeessaa keessatti kaayyoo Masgidul Alaqsaa karaarraa qabuudhaaf abjuun isaan rarraganiitti dhiyaatan izni rabbiitiin hin ta'u jechuun falmii jabeessuu isaanii yeroo kamiyyuu caalaa gara hidhachuu isaanii ibsi Abuu Ubeydaa ni akeeka. Liigiin biyyoota Arabaa tarkaanfiiwwan Gaazaa dhuunfanneetiin saniin booda iddoo bashannanaa fi hawaasaa argama addunyaa gidduu galeessaa bashannana galoo galaanaa argama Meeditiraanii taasifna jechuun abjuun pirezidaantii 47ffaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaadan hin taane. Nutu deebi'ee ijaara jechuun baasiiwwan $53 waggoota 5 keessatti osoo Filisxeemonni godaanin deebisanii dhaabuuf yaa'iin tibba kana Kaayiroo irratti taa'ame hiree Filisxeemotaa dhandhaare fakkaata. Haa ta'uutii kanaan wal qabsiise adeemsi Gaazaa dhibuudhaa kaayyoon laf jaleedhaan hojjetamee fi seenaawwan 1948 irraa kaase dachii Filisxeemotaa fi xiiqiiwwan haloo Otomaan Turkiif bulchiinsa Otomaan Turkirraa qaban Filisxeemota irratti ba'uuf UK dabalateetiin qarqabni dubbii xaxa summii isaan ummata Islaamaa idila addunyaa xiqqeessuuf salphisuuf taasisan yeroo tayyalee ol dagaagaa dhufe ta'uudha ragaa tibba kanaa. Ji'oota 15tiin Filisxeemota 69,700 ol walakkeessa Gaazaa keessatti dhumanii dhugaan Filisxeemota har'a Masgidul Aqsaa seenanii akkan salaanne kaleessas guyyoota 3 dhooggamuuf Masgidul Aqsaan akka cufamu taasisuun irreef fedhiin isaanii warra Salamoonota malakka yaadan eenyuufuu xiinxala biraa hin barbaachisu. Haa ta'uutii waraana kana dhaabuuf yaaliiwwan garaagaraa taasifamus Israa'el qarramat jette. Ariyaan Shaaroo ture obboleessi Benaamin Netanyahu kan Filisxeemota duguuguun beekamu. Itti aansuun Benaamin Netanyahuun marsaawwan filannoo Israa'eliif muumicha ministeeraa ta'e hundarratti Filisxeemota duguuguun kaayyoo ajandaaf boqonnaa tarsiimoo ta'uu isaa yeroo itti balballoonfamaa jiru. 1978 akka warra Awurooppaanotatti shariikummaan Iraan wajjin qabanii fi garaagarummaan Iraaniin wal dhabu Iraan Ameerikaa fi Israa'el inni guddaan Filisxeem irratti shira yaadamu akka ta'e seenaan tibba kana Middle East Monitor Financial Times baasan dhugaa ta'uudha agarsiisa. Viidiyoo kana daawwadha. سجون شيء لا يوصف قد ما بدي اوصف لك مش زي اللي تعذبناه او اللي بدك تشوفوه تعذيب. People think everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries. تداعت لها سائر المحافظات لنصرتها وعزتها. كما أشار الشارع إلى أن الدولة ستستمر بحصر السلاح ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا متعهد. وسنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا بإذن الله.
بعد تعليق امتد ل13 عاما استعادت سوريا عضوية منظمة التعاون الإسلامي ومسقط بشار الأسد بأيام قليلة، وأيضا تصريح علي أكبر ولاية مصدر أمني للجزيرة أن عددا من عناصر الأمن العام وجدوا مقتولين في محيط قاعدة حميميم الروسية. إسرائيل في ورلتات دقرمان بل إن دجي سوريا راكنكاي وتواناكا لاتاكيا تارتوس إرتي هاللوانا دداوم نكلين سبيتي ديم صوفي غلانا هجماتان على كان تايسا ترتف هاللوان سيادي بافري في شانتما جيتي وان أمريكا في إسرائيل تين هاللا توراني سوريان دوبتين دبنم deeggarsa Tarkii fi Raashiyaatiin kan dhaabbachaa turte ta'us bulchiinsi Bashaar al-Assad erga deemetii mallattoo gaaffii jala turte. Dhibba kana mana marii ce'umsaa deeggarsa biyyoota akka Kwaatar, Saud Arabiyaa fi Liigii Arabaatiin gadhaabachaa kan jiru bulchiinsi Ahmad al-Sharaadha. Haleellaan kaleessaa kun isaaniifuu adda ta'uutu dhagahamaatii jira. Kutaa Laatakiyaa qarqara galaanaa fi Taartus irratti haleellawwan gurguddoon akkasumas al-seerummaan Aleppoof kutaawwan akka Halaab jedhaman keessatti babal'achaa jiru. Lammiilee biyyattii galgara wal waraansaatti ceesisuu danda'a kan jedhan yaaddoon balballoom irratti argaman. United States of America Gaza fi albuuda Siiriyaa waraabachuuf jecha maddeewwan maqaa Al-Qaayidaa ittisa jechuun Iraaqii fi Sooriyaa keessa kan maddeeffattee jirtuu fi Israa'eliin karra kan banaa turte ta'us dhiyeenya gaarreen Golaanitti kan qubateef naannawa Taartusiif Aleppoo cinatti kan argamu waraanni Raashiyaatiif badarbiyaa gadi dhiisus Raashiyaan haleellawwaniif dhiibbaa Israa'el irraa ga'ee bulchiinsa Sooriyaa akkan tasgabboo'ine taasisuuf waraana gamasitti erguu fi buufata isii bifa haarawaan humna qilleensaa fi ittisa haleellawwan adda addaa diinotarraa dhufan hunda yeroo itti utubaa jirtu ta'uun beekamaadha. Amma dubbittiin kan wal qarqabuu deemtu Tarkiyee fi Tel Aviv gidduutti akka ta'e miidiyaaleen dubbachuu irratti argaman. Kaleessa sababa qondaaltotaa fi akkasumas dhiibbaan gurguddaan nurratti hayyale jechuun humnoonni daatanii turanii fi miliqanii dhokata wal gurmeessuun kan bulchiinsa raayyaa ittisa Bashaar al-Assad waraana biyyattii irratti banan ta'uu fi Ahmad al-Sharaa'aan humnoota kana to'achuuf tarkaanfiin barbaachisaa ta'e akka fudhatamuu fi Sooriyaa diigamtee arguu caala wanti Israa'eliif warra lixaas gammachiisuun jiru. Kana jala ammoo iznii rabbiitiin hin baana yeroo jedhanitti waliigalteen Tarkiyyeen dhimma hariiroo Sooriyaa fi Iraan gidduutti taasifteef Raashiyaa gidduutti taasifte Iraanis Sooriyaa utubuudhaaf waan hidhattee lafa kaati fakkaata jechuun Newsweek yeroo gabaasutti Israa'el haleellaan addaa xiyyaarota Su-35 Raashiyaatiin har'as haleelamuun dhagame. Moorawwan daangaa gaarreen Golan isiin Sooriyaa qubattee jirtu irratti loltoonni Raashiyaa humna qilleensaatiin mooraa Israa'el yeroo jalqabaatiif akka malee haleeluu miidiyaaleen gabaasuu irratti argaman. Gabaasa kana jala buunee hordofnee balballoomiif isinii dhiyeessina. للتلفزيون العربي أنه تم توثيق مشاهد صورها مرتكبو تجاوزات بعملياتهم في الساحل السوري، مضيفا أن نحو 164 مدنيا. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع السورية حسين عبد الغني إن معظمهم سلموا أسلحتهم بالفعل. لا، واضح أنه في مجموعة تدرك بأنه ليس لها في الساحل السوري، وحيث رفعوا شعارات طالبوا بها قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني في منشور على منصة إكس إن مخيمات اللاجئين في جنين التي وردتنا منذ قليل من قاعدة حميميم في ريف اللاذقية. آلاف الجنود الأوكرانيين الذين دخلوا منطقة كورسك الروسية هنا ليس متوددا بشكل كامل للجانب الروسي، بل على ما يبدو إدارة ترامب تضع أيضا أوكراني أندري سيهيا، وأبلغه أن الرئيس دونالد ترامب hariiroon Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa dhawaa dhufuun wal qabsiiseetii daannoo kan dhabde Yuukireen gama Faransaayidha. Dubbiin Imaanu'eel Maakiroon fantasiyaa qabsiistus deebii kanaaf ammoo harka micciirreet adabachiifna jedhan. Erga Imaanu'eel Maakiroon bikka Ameerikaa buuneetiin gamtaa Awurooppaa biyyoota niwukileerii maleeyyii hunda eeguudhaaf waliigaltee mallatteessuuf qophiidha jedhaniitiin Mooskoo dubbii addaa dhageessaniitiin Vilaadimeer Puutiin dubbitti akka soonsaatti isaan barbadeesseef Imaanu'eel Maakiroon
walakkeessa Paaris gidduutti barbadaahuu jiran jechuun dhagame. Ameerikaan kola tikaa fi inteleejensii odeeffannoowwaniif itti fayyadama meeshaalee dhukaa gurguddaa Yukireeniin tajaajila kennitu erga kaasteetii booda akka baala baarzaa fi kan bonatti harcaa jiraachuun loltoota Yukireen Zeleniskiin harka kennuu fi waliigaltee dhimmoota Ameerikaa kan Raashiyaa wajjin taasisuu jiraniif gara Riyaaditti malanii dippiloomaasii addaatii fi Zeleniskiin harka kennatan kan jedhan miidiyaaleen foddaarraa qarqabuu irratti argaman. Associated Press, Middle East Monitor, The Wall Journal, Straight akka gabaasanitti Zeleniskiin haleellawwan keessattuu bara 2025 guyyaa kaleessaaf dheengaddaa Raashiyaan fudhatte kan jalqabaa ta'uu fi xiinsammuuf hamilee loltoota Yukireen kan Kiev barbadeessuu fi duuchaatti duudaa taasisuun wal qabsise gara Riyaaditti imaluuf harka micciiramuuf dirqamuun dhagame. Haa ta'uuti Mooskoon Paaris irratti ilkaan ciniinnatteeti dubbitti Laativiyaa Poolaandiif kanneen kana fakkaatan gamtaa neetootiif akkamitti Faransi karaa Imaanu'eel Maakirootiin dubbittiin baate nu tuffachiifti jechuun Dimitri Peskov dubbii himaan masara Kireemlii kan Puutiidhaa akeekkachiisa cimaa kennuu fi tokkoon warroota masaanuu Raashiyaa ta'an gatii isaanii argachuu jiran jechuu Associated Press gabaase. Yeah, I hear that. I hear that he's coming on Friday. Certainly, it's okay with me if he'd like to. And أصدر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بيانا اليوم أيضا أدان فيه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. They cannot have a nuclear weapon, and if I think that they will have a nuclear weapon, despite what I just said, that I think that's going to be very unfortunate for them. If, on the other hand, they can. Iran and Israel have exchanged attacks multiple. Nuclear weapons is not going to be like. Iran's cabinet is in the thick of a storm, one that has shaken its foundations in the past 48 hours in a major setback to President Masoud Pezeshkian. Hirriba ija takkaara fuuratti kan argaman Israa'el fi Ameerikaan humni atoomii annisaa niikileerii Iraan gara sadarkaa boombii jaha atoomii irratti fe'amuu isaa odeeffannoon saatalaayitii har'a bahee jechuun Tiraamp kaleessaa xalayaa kallattiidhaan Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei wajjin carraa kanatti fayyadamaadha yookiin ammoo waan nu taane ni agartan jechuun erga dhaadannoo fakkaataniin kaleessa Teheeraaniif ergan ta'uudha Newsweek gabaasee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin dhimma wal dhibdee gabbisa niikileera Iraan irratti Ameerikaa fi Iraan gidduutti jaarsummaa ta'uuf yeroo kamiyyuu caalaa Mooskoon akka hojjettu erga beeksaniiti booda Tiraamp gara laafanii gara Iraanitti xalayaa barreessanis Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei fi Riippaabilikiinisteeta Shi'aa Islaamaa Teheraan gonkumaa badan dhiibbaa qoqqobbii jalatti Iraan Ameerikaa wajjin haasoftu arguuf hin jirtan. Seenaa 2015 Tiraamp maal akka ta'ee fi gatiin isaa firiin waliigaltee fi marii isaa agarreet jirra. Karaa barbaachisaa ta'een dhufuu ni danda'an jechuun inuma biyyattiin sadarkaa itti niikileeriin gabbisa isii hidhatte fakkaattuun miidiyaaleen wal harkaa fuudhaniitiin foddaarratti qarqaba jiru jedha. Financial Times. The projectile travels at over 3 times the speed of sound to its target. To discuss Iran along with the Israel-Palestine conflict. الولايات المتحدة وأمريكا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت